Foda la teo, si argajira umani. Yargajira, foda la teo, si argajira umani. What's up? What's up? What's up? Foda la teo, si argajira umani. What's up? Milu Foda Lateo. Welcome. Nando fajele yo mafe, nando la jele yo marafe. Tera tus karana nambe, rafe garana rafe tu. Dina Kamjirta bayake sani kamjirtan. kambore kabu, forma laga bokisa. Lafte yo bari dinisa, antu talubu dan jirtu. Bofa Opi Foda Lateo amma jalqaba. kandeenu hundeen buqqifna, rooti ilmooti guddifna. Diina buqqisuu dhuma qabna. Wow. Si argajira umani. Wala arginerra. Duraalee kumaan hin baane jedha kunni dubbiin jabaatee mirgaa biyya falma dhalanii har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaalee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni jallaa jabeessi abbaa dhumaan tolti qeeni jedhini jedhi. Wannaani argite laal kaasa mee akkasitti footoo tokko akkasittis kaasa akkasittis kaasa hundaanuu fokkisiisaati akkasittis akkuma isinii ta'etti tokkotu gaaf tokkoti ilaamee gaaf tokkoti bari tokkotu barigaa akka abaluun sirbaan morma nama jallisaa jedhani bette namuma hunda sirba jennaaniti akkuma isaan sirba jedhe inni argite akka jallatee sirbaa miti akkuma isaan sirba jedhee mormi achumatti jallatee hafe akka abaluun ta'an abaluun naman godhu amma ijoolleetu anarratti qopheessanii ana dubbate ga'ani dubbannaani ana fakkeessanii bara abalus jimma an jimmaa wallaggaan hin dorgomaa jiraan jimma ittiin dhaladhe wallagga ittan obbare harargee ittan dardare boorana ittan qeerrome oolaandi ittan dulloomuuf dhufe hiiga keeniyaa ittan jaarsome beek kanaaf ani sararraa hiddantaan qabuu gaafumaan gadi ba'eerraa jalqabeen waadaa jimmaa seenen qabu waadaan wallaggaaf seenen qabu irbuunan seene sabaabi arsiifis waadaan seenne jimmaafi waadaan seenne wallaggaafis gommaafis geeraafis argitee baalee arsii booranaafis waadaan seenne irbuunan seeneef ummata oromoofi ani saba oromoo keessa dhaabbadheen
qophii foddaa latee'ootiin jaarmiyaa laala malee jaarmiyaa keessa dhaabbadhee ummata Oromoon ilaaluwan. Yusi hiikkisaa yoo isinii galee warra argitee jaarmiyaa keessaan saba Oromoo argi jedhaniif dhaqaa himaa hoogganoota akkasiitiif. Hoogganoota akkasiitiif dhaqaa himaa. Dura hiikuma kanayyuu mataa fi miila isaa garagalchanii qaqqajeelchanii isiniif adeebisanii. An saba Oromoo keessaanin ummata jaarmiyaa arga malee jaarmiyaa keessaan saba Oromoo hin argu. Maaliif? Saba Oromootu dura dhalate waan ta'eef. Oromummaa dura jira waan ta'eef. Oromiyaatu dura jira waan ta'eef. Kanaafan paartiin jaarmiyaan walitti qindeessuuf malee meeshaa ittiin waa barbaaddatan malee meeshaa namni keessa taa'ee dura jaarmiyaatti galee booda Oromaa miti. Dura Oromoofteeti jaarmiyaa dhatta. Oromoo itti dhalatte. Tun akkasi. Kanaaf yeroo hundaa Oromummaa keessa dhaabbadhaa jaarmiyaa ilaala. Jaarmiyaan meeshaa ittiin waa barbaaddattuudha. Meeshaan ammoo ni jijjiirama. Meeshaan ni jijjiirama. Qawween bintoof dimaftoor irraati gara kilaashiitti M14 G3 Hamsaa Kaalbeerii achirraa taankitti jijjiirame oluma guddata. Kanaafi jaarmiyaan kan ittiin waa barbaaddattu waan ta'eef ni jijjiirama. Ilaa zalaalam ka jiraachuu danda'u Oromummaa qofa. Oromiyaa qofa. Kabiraan ijoollee argitee si argaa jira ummanni. Amma ana fakkeessanii kun jimma waasee jedhanii fidan. Kana miti. Wanni guddaan hojjachuufis nama mooraaliidhuma waa qeequu qabutu nama qeeqa bar. Calluma jedhee namni sun qeequudhaafuu ani maalan hojjedhee nama qeeqaa isan jedhu dura of qeequun qaba. Yusi maaliif ati maal hojjette yoo namni naan jedhe deebisaa hin qabuuf waan ta'eef ofumaa maayikiin argame carraan argame feesbuukiin laayivii feesbuukiin dabarseedhaaf yoo namummaan hundi faaggaa afuufa ta'e isumatu ofitti qaanfata. Yeroo dargaggummaas fiigicha beeka. Yeroo argitee giddu galeessaas fiigicha beeka. Ammas fiiguun danda'a akkan itti danda'uttu. Calluma jedhee argitee tikeeta kutadhee Suudi Arabiyaan baheef sabboonaa hin ta'u. Yookaan galaanarra argitee Awurooppaa seeneef hin ta'u. Dhageesse qabsoo miti karaa dheeraan ati qaxxaamurte qabsoodhaaf himattu xiyyaara keessa sa'aatii 4 yookaan sa'aatii 6 taa'u. Kanaa walumaa gala jara kee kanaa wal dorgomuutu hin ta'in lafarratti namni lafarratti fedha. Kabiraa afaan ijoolleen narratti waa hojjattu. Hey, what's up? Ofirratti hojjate na hojjatu. Adurree qabee biddatti harkisiisee jennaani jetteenaan
atummaan ofitti hafuufii jedhe alaal haa godhanii na kaasaniiti maal liqimsuuf deemaa dhageesse maal liqimsuuf deemaa aktiivistiin Shanee ergamaan Salamoon Nungaashee jedhani na kolfe an arginaan jechuun bilxiidha gurbaa sun baay'ee colleedha maqaa rabbii activist mucaa jaba akka wanni nyaatamu jiru bareera jechuun isallee ta'u abaluu wallaale malee namittiin nama jabdu narratti barteetti akka waa liqimsuuf deemu beekamaadha. Collee yaa rabbi leebaa qofaa isi collee faxina ajaa'ibaati. Ija qarootiin argite bee maal liqimsuuf deemaa jette bar hiigaa hin jette abbe sirri anis waa malee afaan hin banne. Ibalaallow ibalaashaallow afaan baname immoo duwwaa hin deebi'u. Waaqi qoonqoo bane liqimsaa malee hin bulchu waan ta'eef afaan baname liqimsaa malee hin bulu. Tunkadha. Kabiraani baay'ee kolfaan ani isiniifan sheerii godha ergaa isin waanuma kamiyyuu. Abbaanu argitee yoo akkasatti itti kolfaa dhufte qaanfatee ofiifuu ofitti kolfuu jalqaba ofiif akkummaan itti maraatan magibiyaa hundezii no'aa ilaal itti seennaan maraannaatu akkasi gaafaat itti kolfitee jette inni deebi'ee kolfee ka'eeti achumaan kolfaan darba gara maraannaa kabiraati. Dokter Profeesar Salamoon Nungaashee dhugaa nama kabajaa qabuudha. Hin beeku nas hin beeku seenaa isaan dhaga'ee dhugaa nama kabajaa qabuudha. Nama ulfina qabuudha. Nama jaalalallee qabuudha sabboontota biratti. Deebi'ee nama Oromoon hundi sammuu keenya beeka keenya qabeenya keenya jedhee tiffachuu malee tokko isa. Dhageessanii kan addunyaa warra argitee addunyaan tiffatu keessaa tokkodha inni. Nama addunyaafuu waa gumaacheedha inni. Dhageesse addunyaaf nama argitee jireenya namaatiif waa gumaache akka namaatti rabbiin dabalata isaaf haa ta'u jechuun qoricha meeqa kan uume addunyaa irratti isa nama waa uumuudha. Nama waa uumuudha. Warra argitee kushaaraa asirraa nama arrabsitu kana utuun argitee piraaveetiidhaan utuun nina dubbise an takkaan argine malee naa hojjadhu waan akkasii walitti qabiiti argitee nama 100 hojjadhu naa ergituun jedhe dhageesse riimootii naaf hojjata jechuudha. Riimootiin ta'inaa taawaa dhaggeeffadha. Namni sin hin dubbachiisin taawaa dhaggeeffadha waa qalbeeffadha. Salamoon Nungaashee nama argitee Oromoon salphisu miti. Namoota argitee nama dhukkubaa wajjin dhiphatanii rakkataa jiraniifuu nama addunyaa irratti qoricha gumaacheedha. Listen to me. Dhaggeeffadhu ana. Dhageessee of dhaggeeffadha. Ofi dhaggeeffadha nama dhaggeeffadha. Abalu jibbeedhaaf. Abalu wallabaniif. Dhageessanii. Namuma argitee isinii waayilaa.
isinii tumsu dhukkubsataa keessanitti birmatu bor rakkoon akkasiillee nama ga'a nama namni egereef abdatuudha dhageessanii deebi'ee nama waa barbaadu miti oromorraa nama oromorraa waa barbaadu miti yoo qabeenyaa qaba akka nama aga nama tokko qabaata ijool yoo waa uumuu mataan isaa daqiiqaatti uuma daqiiqaatti akkamma ijoollee argitee baqaan rakkatan dafee argitee gargaarsaan horii isaatiin banee duratti dirmachuudhaan kan dhukkubsatan biyyoota adda addaa irratti namaa dirmachuudhaan nama akka nama tokkootti akka dhaaba tokkootti nama dirmatee hojjetudha maaliif nyaatama kun maaliif haamtu isin biqila keessan of jalatti hay kanaafi Salamoon Ungaasheef warri bira jirtan itti naa'ima amma kanaan duraatti hojjechuuf hin jalqabne jala deemtu jedhani jala deemuun jalqabne akkan jala deemuun argitee hawwa jalan deema maaliif nan ergamaaf kan abbaa Tsaayeef ergamuu muudamaa jira miti abbaa Tsaayeetiif kan Saamoraaf ergamu muudamaa jira miti jerenaala keenya jedhamee faarfamaan jiru abbaa duulaatiif argitee yeroonni biyya faranjii dhufe argitee warqii badhaasaan jirtanii kophee bittanitti geessaan jirtanii halkan mattaawuqa paaspoortii keessa footokooppii itti ergaan jirtanii lafa siniif haa kennu akkuma Juneediin hojjetaa ture yoo jarri kunuu argitee abbaa Tsaayeef ergamaa jirani hundi keessanuu irra guddaan keessan abbaa Tsaayeef ergamaa turtani jirtani ammallee addunyaarra facaatanii ergamaa jirtan alagaadhaaf eenyu kanaaf Dookter Salamoon Ungaasheetiif yoon ergame ani badhaasa malee arraban qabu dhageessanii ani faaruu malee arraban qabu oromoo yoo oromoof ergame rakkoo maal qabu ilaal waan arrabsa jettanii of hin arrabsinaa waan jedha jettanii ofiin hin jedhina of ilaala atilisti bar yoo Salamooniif ergame beeki erbaatallee wajjin hin nyaadha garuu abbaa duulaa wajjin takkaa erbaatan nyaanne dhageesse akkas kanaaf namni Dookter Salamoon Ungaasheetiif yoon hojjedhe natti gadditan yoo jiraattan am sorry sabboonaadha dhageesse nama oromoof gara fuulduraatti illee waa hojjetudha nama waa hojjetaa jiruudhallee nama mooraalii qabuudha mooraalii tuquuf hin tattaafatina akkas kabiraati akkasumas namoota abbootii qabeenyaa alaamaa godhattanii yookaan qiyaafannoo godhattanii yeroo hundaa isas ta'ee kabiraas irratti qiyyeeffattanii nyaataa jirtan utuu dhaabdanii gaarii eenyuufu jedhaan jiru an beek eenyuufu eenyuun nun irrikuta hunda
maaliif akka amma dinquu dayyaasaa fa'a isin ni nyaattu namni biraan ni nyaata alagaan ni nyaata of eeggadha maal godhe namni kun maal si godhe takka oppidiyoo jettuuni isiniif qeenuu saamame isiniif madaa'e qaamaa irratti mee maalaa ta'u ijoollee isiniin argitee maqaessaniin kufte karaarraa ol kaase waan isin biyya alaa teessaniin godhin haga danda'etti hagatti dhiyaatetti godheera bakka sanaan qaba garaa haadhaa qaba jechuudha warri akkasii siyaasuma fedheen jaarmiyaa fedhee bira haa dhaabbatu adeeggaru sanaaf jettanii garee kiyya ta'uu dhabe jettanii ittiin duulina waan biraa waan godhen qabu nama hoogganaa jiru miti yoonni kaa'oolaafillee fandii godhe hin abaarina qabeenya isaa kenneefi qabeenya isaa kenneefi dafqasaa qoodeefi kanaaf dinquu dayyaasaa irraa isa harka fudhaa ijoolleen tokko asii sababa jawaarii maarreedhaan walitti qabdee argitee dinquu dayyaasaa fa'aa arrabsiti stop isas dhaaba ammas irra deddeebi'een isinitti hima ammas namni seenaa argitee alagaadhaa nutti immoo ofii isaatiifuu alagaadhaa wajjin hojjetee beeka seenaa qaba jechuu jara keessaa nurraa dhiisa beeytota keenyas hin xiqqeessina tokkon hin barbaachisu waanuma gaarii hojjetaa jirra seetan malee akka jirtuun argite kafaltii tokko malee wayyaaneedhaaf hojjetaa akka jirtan beeka wayyaaneef kafaltii tokko malee hojjetaa jirtan lakkisaa ammas irra deddeebi'ee yeroo hunda isinin kadhadhaa dhiisa haa ga'u walirraa dhaabnu yoon jedhu argite amma suuraa kiyyas eegaltani baga eegaltani sun gaari ammallee eegalaa kabiraa ammoo warri argitee nafeetan galatooma na jaallattan jechuu kooti oromummaan na jibbuu jira natti fakkaatu yoo jiraatelleen ijoollee darraatti ijaaramteedha kabiraa sababa kiyyaaf jettanii yeroo jarri na arrabsanii suuraa nama maxxansan jawaariin eegsirra keessanii achirra keessan an sappoortii isinin godhu dhiisa ilaal irra guddaa mee akka garaan oromoo gammadu abbaan duulaafaa abbaan duulaadaa keessan sorry nan irraanfadhe abbaa tsaa'eefaa abbaa tsaa'eefaa saamoraafaa torban kanaafi mee torbanuma kanaaf niitii mallasfaa intalas hesaafaa isiin siyaasaa eegalte dhageesse biraanuu adariifaa eenyusi masqalii gabra masqal maarree maal isiin eenyusiin namittiin kun namitti isii dokteera moo maal jedhan neersiin jara birattis dokteera amma kana fuudhaa eegsirra kaa gadhiisa bakka mee achi deebi'aa mee gara sanatti wadaala zuur iski deebiiti mee jara irrattaa bobbaanu kaane jechuun afuura isaa fudhannu gidduudhaan jedhu namni hijiba jedha kiyya kanaa
kijibaanis kijibaanis bakka galtu dhabde simbira kijibaanis bakka galtu dhabde bar kijibaanis bakka ofii wallaalte qubeen kijibaa jettu bakka ofii galtu wallaaltee cinqamte bette naarrabsuu keessa olii gadi fiiddi garuu bakka siidhaan taane galti kanaaf nama 300 meeqatu baratee argitee addunyaarra faca'ee jira dhageesse addunyaarra gareen ammaa qophaatti ijaaramee namni 60,000 meeqa jedhan kun irra guddaan oppiidiyoodha yoo darbee jiraate ijoolleen kan keenya allahu aleem irra guddaan jarri immoo karaa danda'aniin ciisaan jirani galii isaaniitu argama waan ta'eef nama tokko arrabsuu irratti galii argatu horii akka kiyyaa guyyaa guutuu lallabaa olee arrabaan hin galu tigiree biratti bar miindaa guddaadha hagana lallabaa oltee horiidhaan galta galgala hindee ani lallabaa olee arrabaan gala oppiidiyoon isi keessa dhokatteeti dhuftee ana arrabsaa oltee horiin galti miincii qabeenya isaanii burqaa qabeenya isaanii gogsuu dadhabne nuti gogsuu haa gogsinu jedhaan jiru hin dandeessani maaliif mooraaliin qabdani waan sana hojjechuuf jechuun mataa waa waraabu hin qabdani burcuqoon sammuu keessanii guutuudha jechuun isinuu xiqqoo isinuu guutuu hayyuunuu takkaa guutameen beeku hayyuun irruudha hayyuun yeroo hundaa kennaati fudhata waan ta'eef hayyuun takkaan guutamu beekii isaa takkaan guutamu namni beekaan guutameera jennaan hayyuu miti inni burcuqoo duwwaadha burcuqoo duwwaa wayya duwwaan bakka bisaan itti naqan qaba inni guutee taa'e burcuqoon sun yoo sammuu dhumti kun xaaxa yookaan makiinaan irra bahee dhoo'e malee bakka itti naqamu hin qabu guuteeraan of dandameera kanaaf sammuu keessan hir'isaa deema yeroo hundayyuu akka waa waraabuus kennuus danda'utti amma mee ummata oromoof torbanuma tokko jimaata irraa kaafnee aga jimaata dhufuutti tigireedhumaaf argitee warruma argitee asirraa aandi quxurii asirraa qabu kan warra ummata kan keenya argitee likkinnaas gabbaalleen jedhu kan jaruma suuraa isaanii argitee bakka hundatti eksiirra kaa'aati argitee fokkisiisaa gadhiisame jechuun jijjiirratu utuu argitee wannaa moobaayila biraa qabaadhe moobaayilii tokkitti kanan qaba kadhaamsa fuudhus dhageesse waraabanii natti ergani warri Tigireefaa Amaarrifaa inni kaan Oromoo fakkaate inni kaan naannoo Harargee fakkaate inni kaan naannoo argitee Baalee fakkaate tuniin middiisaa jedha maaliif soba warra ergame jira kanaaf silaa isinin dhageessisee irratti illeen waa hojjedha hin danda'u mee wannaa hin qabu waan meeqa silaa kanan hojjedhu harkina gabaabbate sun rakkoon qabu kanaa walumaa gala jara keenya mee diinuma sana irratti achi adeeffannu ammoo
gaarii dhabeek walis tuttuquu walis ho'isuun gaari waayis qeequun gaari garuu gadab manooraa lebbataa ilaal gulantaa qabaachuu qaba gulantaa isin hin deeffachiisu jechuun arrabummaan ofuma keessaniifuu jechuun dassi jedha jechuun isinitti tola namummaa yeroo hunda dhufee argitee arraba haasa'u si dadhabsiisa jechuun yoo inni hin dadhabne arrabsu yoo inni haasa'u hin dadhabne ati kan dhaggeeffattu gurri si dadhabuu qaba indee hay kanaaf amma iji keenyallee warra akkasii waan akkasii arguu nu dadhabeera kiyya arrabbi birattis isin hin gaafadhu dhugaa rabbiin isin hin jedha an ittan kolfaan baay'een jaallan an tokko nama na arrabsu baay'een jaallan nama argitee waan argitee bineensa faa fakkeessee argitee waraabessa faa fakkeessee nama fuulli ciccitaa fakkeessee na kaasu nin fedha jechuun waa kana ta'uun barbaada waa ta'ee idiitii godhee waa hojjechuu waan an barbaaduuf waan akkasii hojjedhaa kiyya izni garuu kan ijoollee oromoo kaan dhiisaa hundumayyuu dhiisa abbuma fedhe haa ta'u gowwa abbuma fedhe haa ta'u gowwaan akkasuma waan namni hin jaallanne jaallatti si argaa jira ummanni kanaaf diina irratti adeeffannu haa dhiibnu jarattii kana ilaal TPLF jarri kun dhaamuu qaban jara kana irratti fuula adeeffannu kabraa torbanitti iftaa bori ni jalqabaa qophii milluu lateoo foddaa lateoo ni jalqabaa beeksisa simbaa ilaal waan gootanii kana qofaaf miti miidiyaadhuma kamirratti ijool ani isiniimaa walitti dabarsaa waliis kenna ilaal saabskraayib ka jedhu wannaa harka bitaatti jala jira yuutuubii irrattis erruma tuqadhuu darbin ilaaliniiyyu erruma tuqadhaa darba bakkuma hundatti kanama hundaallee kanuma ojoollee ka sirbituu kan artistii keeti laayik godhaa sheer godhaa homaa sittin lakkaa'u deebi'ee wannati ati akkas gootu kun siifuu feesbuukii keetiin namicha feesbuukiitiinuu si firoomsa maammila taata maammila ammaqaa kanaan waggaa 2004 irraa qabeen qabaan feesbuukii kanaaf jara keenya hin firoomta wanni akka ammaa yeroo korraapshinaa adda addaa sirratti hojjetan feesbuukii kan kee ajjaa godhan hin dhalatu jechuudha yoo si beekan adreesii keetiin sitti ergu ajjaa godhaa jiraa dafii wannaa jijjiirisiin jedhanii sitti ergu dhageesse kanaaf isa kanallee walitti himaa warri silaa baranne jedhani gaajjaak nama gochuu malee gadi baanii naman barsiisani naman barsiisani nama barsiisani bara waan akkas akkasii naman barsiisani kanaaf itti miseessoba kanamaallee feesbuukii yuutuubii irraa daqiiquma teessanitti sheer godha saabskraayib godhaati dabarsa deebi'ee argitee laayik godha sheer godha walitti kabraa
wannaa tokko isinitti beeraa waan kibaboonni naan jedhe. Kibaboontu waan naan jedhe. Kibaboo gadaa. Hai. Ho kottaa raajiidha. Afaan Oromoo ni haasoftaa jennaan maaliif hin haasofne jedhe. Inde lakkaataa qaallee wiyyanii afar libla lakkaataa qaallee hin jedheen jennaan kolfe kat jedhee kolfe. Eegaa afaan Oromoo beette. Dhageesse anillee nama waraabbii kanan beekuu nama idiitii godhee na gargaaree jedhun beeku hedduun hojjechuu barbaada. Uumumaan hin qaba waan akkasii argite nama bohaarsu. Ati maaliif afaan Oromootiin hin hojjanne jennaan ati utuu argitee nama lama sadii biratti Amaariffaadhaan qooste. Yoonaas hin jirtuu jedhe guddatte. Dhageesse namuma lama sadii biratti bakka taaziyaa mana taaziyaa jiraatti namuma lama sadii afaan Amaariffaatiin utuu qooste Yoonaas hin jirtuu jedhe. Namni hundi si guddisa si kabaja ofiifuu argitee beekamuu bira dabartee ofillee gargaartee maatii keellee gargaartaa jedhe. Oromoon hagan argitee haasa'u kan hagan qoosu kan dhugaa rabbiitti yoo jiraate xiqqaadhaan lama sadii afur hin caalu Itoophiyaa keessa namni agasitti dhiyeessu kana dursu garuu maal godha nama isin qabu namni isin qabu hin guddatu namni isin qabu hin guddatu ni beenna mogolee wal buusu hamilee wal cabsu utuu kan afaan Amaariffaatiin as sirbe yoona afeeramee addunyaa mararrannaannaa nan beekan kan isinis beektu isini beektu waan kan silaa yoona wannaa argitee moobaayilii argitee walitti suphamteen argitee hin deemu maaliif jarri ijoolleen Habashaa argitee wal gargaaru nama keenya iyyuu hedduu galatooman nama keenya hedduu gargaaraniiru hedduu awwaalaniirullee namuma Oromoon hin awwaalin namuma Oromoon hin gargaarin jarri akka Oromooti miti dhugaa rabbiin isin hima atuu callisi dhaggeeffadhu Abbabeechi Daraaraa Israa'elitti baqattee dhukkubsataa turte takko namni gurra hooqqate hin jiru namni gurra hooqqate jarabbaa'ee gargaaraa ture abbaan isii abbaa qabeenyaati Daraaraa namni hin beekne hin jiru tiree tajjeesse Ambootti sabboona nama yeroo dargii keessa argitee mootummaa irratti Abbabeechi Daraaraa niitii intaluma saasan Amaariffaadhaan sirbitee jennaan kasaseedha ilmee kiyyaa miti jedhee nama mana murtii dhaabeen yeroo dargii keessa dhageesse kanaaf namni keenya nama gargaarulleen mooraalii haama jala deemee kanaaf isa yoo gargaaruu hin dandeenye namoota nama gargaaran keessaayyuu akka Salamoon Hungaashee
mucamma biyyaarii amesan harkarraa fudha waan hin beeknu jedhanii harka maa hudduuna keessaa jedhe namichi haadha soddaati waan hin beektanii waanuma hundatti hin galinaa dhiisa namooti warri siyaasaa yoo wal morman illeen dura adda baafadhaa maal irratti wal dhabanii akkasi hedduu galatoomaa hunda isaanii abbootii qabeenyaas hojjetanii argatanii mucaan olompikii ameerikaatti jalqabsiise tokko isaa galatoomu maqaa isaan beeku hunda isaanii haga danda'ameen argite gara fuulduraatti immoo xiqqaadhuma kana guddifatanii afuuraa holola akka kaleessaa adaabbatu abbootiin qabeenyaa biyya galtanis ni saamamtu karaa nagaatiinis hojjettanii saba keessan gargaaruu hin dandeessani egaa gara cabeenaa yaa'u waraana bilisummaa oromoo irratti investii godha abbootiin qabeenyaa silaa arraffamuun kan keessan hin oolu silaa ari'amuun keessan hin oolu silaa qabeenyi keessan alagaan saamamuun hin oolu bisaan xiiqii hudduu cuqqaallatanii dhugan jedhani isin immoo waraana bilisummaa oromoo irratti investii godha waraana bilisummaa oromoo irratti investii godha xiiqnoa maan baloo maan zaraafii onaan qabeenyi keessa saamameeti beekumsi keessan ukkaamamee dhageesse ijoolleen kashalabbeen argitee maqaa afaan isinitti haqachuu kanuma irratti immoo waan gaarii hojjetanii waraana bilisummaa oromoo irratti investii goonee ofaa beeksifnuga xiiqnoa akkana anuu kutadhee ka'eera an investiin godhu garuu dandeettii investiin qabu abbaa qabeenyaa miti ani miskiina garuu nin deemaan dirree deemna abbootiin qabeenyaa argite achirratti investii goona achirratti ofii dhannee loluu baannu nama lama sadii hidhachiisnee lolchiisuu qabna nama lama sadii tigireerraa akka nama ajjeesan gochuu qabna hey xiiqnoa xiiq ilaal eenyu jiraatee eenyu dhabama eenyu jiraatee eenyu dhabama invest argitee maal isinii abbootiin qabeenyaa abbaan qabeenyaa inni kan tigiree kan abbaa saayefa efferti jiraateeti kan dinquu dayyaasaa qubsuma dhabe har'a abbaan hiyyeessaa ifferti oromiyaa keessatti bashannanee argitee qabeenya isaa sochoofateeti kan Salamoon Uggaasheetiif kan dinquu dayyaasaa aggadame hidhame fuudhamaa jira mana murtiitti dhiyaataa jira kanaaf eega manni murtii mana murtii haqaan taane manni murtii afaan qawwee waan ta'eef nutis iggadaa yookaan wixii afaan qawwee TPLF irra kaa'uun dirqama ifferti irra wixii kaa'uun dirqama ifferti irra wixii na kaamu
kana keenyee keessisuuf ammoo isuma jiru san yoon jiraannellee dhannee ilaallee akka jiraatu gochuu. Yoo ilaallee kophee dhabuu isaanii arginee kophee binnaafi. Hololli bara dheeraaf waraana bilisummaa Oromoo dadarkeesseera. Waraanni bilisummaa Oromoos gara lamatti loluu dadhabeera. Laaffateera humni isaa eenyuun haa lolu? Warra biyya alaatii Oromoo ta'ee akka jiruun daasfooraan waraana bilisummaa Oromoo irratti duula. Qilleensa hunda to'atee achi biyya keessaa qilleensa hunda to'atee argitee TPLFtu lola. Okke eessattaa jiraatu. Waraanni kun akka dhabamu feetu hadhabamu jara keenya. Waraana hin barbaachisu Oromoon hin barbaachisu. Okay. Akkamuma isin biyya alaa teessanii biyya guddate keessa teessanii waan isiniif ta'u waan isinii taane wallaaltanis. Waanuma isinii ta'uuf waan isiniin taane wallaaltan. Har'a fakkeenyaaf miidiyaaf waraana faa wal dorgomsiisuu barbaaddan amma isin gowwaa moo wallaalaa moo beekaadha jenna. Achiin nama qaroome achiin afaan Ingiliffaa bar funyaanii naasoftu bar. Mee amma waraana moo miidiyaatu wal dorgomammoo rabbi sodaadhu. Ati bar dandeettii qabaattee hojii dandeenyaan Aljaziiraa si dabarsaa bar. Aljaziiraa si dabarsaa bar. Miidiyaa kan keentayintu si dabarsaa bar. Bar isini an yeroo tokko dhugaa rabbiittiin hin jedhan. Garuma baguma waraanni bilisummaa Oromoo ofumaa dhumee carraa kana isinii baase. Carraamma ittiin arrabsitan. Nama qodaa itti nyaate argitee qorii itti nyaate itti fincaa'u Oromoo daasfooraa malee hin argine. Hiree waraana adda bilisummaa Oromootiin bahe. Hiree adda bilisummaa Oromootiin biyya alaa baname. Eenyu Oromoo beeka? Eenyu beeka Oromoo? Hiree adda bilisummaa Oromootiin carraan banamee fi haga argitee waraqaa rifuujummaa harkaan gaatutti adda bilisummaa Oromooti. Harkaan gaatee jennaan adda bilisummaa Oromoo attuudhaa kijibaa asoftii marreedhaa laaftuudha. Namni jabeessu eenyunni sila atoo baqattee dhufte eegee dugdarra keeyattee biyya alaa keessa deemte immoo faaggaa afuufta. Nan lola jette ekeraan si haa lolu. Hamburgariin lolanii. Lolli yoomuma akka afaanii ta'e. Nama meeqatu ofirratti fincaa'utu qawween tokko xas jedhe. Qawween akka nama argitee ofuma biyya alaa ta'anii argitee ani waraana Ameerikaati. An sekuriitii waraana Ameerikaati. Jedhanii wayaa jijjiirratu yoom ta'e qabsoon. Inni ka bilisummaa Oromoo akkasii miti bara. Inni kan kompiiteraan ta'anii nama kontiroolanii miti bara. Kaboora. Way anaa nyaatu. Gubatteen arginee ibiddaan taphattaa jedhani. Waraana yeroo jennu hin lolchifna asteenyaa afaaniin. Namni dhaqaa ilaalaa waraana sanaaf illee hamilee kennaa jennaan namin dhageeny hin dhaga'u. Hin hundan. Haga yoonaatti namoota sadii beeka. Namoota sadii. Faaxumaa Isaa,
Faatumaa Jimmaa Ilfinesh Qannoo Elemoo Ali kaayyoo yaadattan naa hima. Okay, jara kana qofa kan bakkuma waraanni jira jedhan sanayyuu dhaqee ilaalee gale kunu mooraali. Takko hundi keessan biyya alaa fudhattanii millaacii yookaan maqasa fudhattanii dhaabbattu. Argitee billaasa keekii ittiin murtaniin dhaabbattu. Mooraalii amilee cabsuudhaaf keekii. Billaattiin keekii murtaniin dhaabbattu. Holola sanumaan dhaabbattu. Shorbaa habbuu quseetan. Qabsoo. Hin qabsaa. Birrii kudhan kennee waggaa kudhan haasa. No way. Wanni tokkommoo argite namummaan tokkommoo haga isuma arrafamuu anu arrabsaan ture haga isaa kan hojjataa jiru hin jiru. Argaa jirra. Jiraachisaniin asiin ga'uunuu waan guddaadha. Thank you jennaan. Amma immoo ga'eeti nama biraatti dabarsii haga arraatti kan hojjatte galatoomii jennaan. Nama meeqa balleessee ni oole. Addi bilisummaa Oromoo bar warra argitee maal darraatti ijaaramee dhuferraa buufate bar kuma 28 irraa buufate waraanammaa Elemoon dhaqee arge kun Kamaal irraa kan hambifateedha. Kamaal walitti qabatee wannaatti kennee lichoo bukuraatti kennee lichoon fudhatee ni gale. Kamaal harka duwwaa sifachinaannaa biyyeen anaa nyaatu ofumaa garaa duwwaa sababa kanaa ofiifuu kiraa waan baafat argite ijoolleen irratti kaasee lilmee summiitiin nama dirti ollaarra naannofte. Kanaaf waraanuma addi bilisummaa Oromoo kunuunsee asiin ga'e kan cina dhaabbadhaa dhaqaati. Abbootiin qabeenyaa wajjin adeemnu naa wajjin dhaabbadhaa. Ni gargaarra amma. Gargaarreetti of ilaallame kaane. Waggaa 5 waggaa 2-3 haa kenninuufi gargaarree itti ilaalleeti bakka booda dhiibnaan yoo ta'uu dide. Durammoo cicha isa dhumaa tarkaanfii irratti fudhannee alaallume bifa kanaan takkaan boobbaane abbootii qabeenyaa erginee daawwachiifnee argitee in isa loluuf argitee isa lolaa jiru qawweetti binnee bakka irrate guunnee fi akkasiin irratti hojjannee haa ilaallu. Give him chance. Carrana kennamuufi. Yaa. Carraa kana immoo saaqneef ilaalla. Kanaaf abbootiin qabeenyaa naquun nama wajjin deemna isinin galmeessa naquun nama. Thank you. Galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyoo isinii wajjin haa jiraatu. Achi booda waan hojjannurree hojjanna ni hojjanna immoo ni qajeela. Kaani wanni irratti hojjechuun barbaachisu achi booda wanni araaraas amma booda hin jiru. Araara dhiisa. Girgiddaatti facaasa araara. Wanni tokko hujii namuma hojjetu qofa barbaanna. Enough. Thank you. What's up? Hoda la teo. Siar gajira umani. Siar gajira. Hoda la teo. Siar gajira umani. What's up? What's up? What's up? Hoda la teo. Siar gajira umani.
Osoo